Harka fuunee oltiin keessan akka hordoftoota keenya qophii keenya qaammee shanii qabannee dhufneerra. Har'a bara kana balaadhaan jalqabuuf qaamoleen bal'inaan socho'aa jiran jiru jechuun ibsa poolisiin Oromiyaa kenne. Naannoo keenya keessatti amantiidhaan wal qabatee hiriira yaamamaa jiru tokkos beekamtii kan hin qabnee fi kan hin hayyamamne ta'uusaa beekuudhaan namoota sammuu qaroo maakalaawii keessatti lubbuu dhaban keessa maatii Gaaddisaa Hirphasaa dubbifneerra. Namoota gisee lamamee sadii kittaan argeen achumatti dhiiseen galee deebi'anii naasi dankaa kanarra maan beeku. Dubbii lukkuu warqee gurraa liqimses ni dhageessu. Andaanticha nu bira fidanii dhufanii ture. Waan dalaggisaa adda addaa inni sanallee irraa kutachuudhaaf yaalaa ture. Ani Galaanaa Balaa nu waliin tura. Koomishiniin Poolisii Oromiyaa haala nageenyaa yeroo naannichaa irratti miidiyaaleef ibsa kenneen bara kana balaadhaan jalqabuuf bal'inaan qaamni socho'aa jiru jira jedhe. Koomishinar Jeneraalli Koomishinichaa Kaffiyaaloo Tafarraa ibsa kennaniin Jimmatti oduu sobaan hokkora amantaa bu'uureffate gaggeessuuf yaaliin taasifame fashaleeraa jedhan. Magaalaa Jimmaa keessatti bifa qindaa'een ta'e jedhanii olola sobaa qopheessuudhaan odoo manni sagadaa kiristaanaan gubatin, odoo masqalli kiristaanaan gubatin, odoo konkolaataan kiristaanaan gubatin olola kana adeemsisuudhaan akka uummanni jeeqamu, akka uummanni walitti bu'u, akka lubbuun namaa darbu, akka dhiigni jigu ta'e jedhanii shira qindeessuudhaan hojiin hojjetame hirmaannaa uummata keenyatii fi qaamolee nageenyaa naannoo san jiruun dhimmichi odoo hin milkaa'in shirri isaaniitis akka fashalaa'u ta'ee jira. Bara haaraa kanattis hiriirri dhimma amantaa sababeeffachuun gaggeessuuf waamamaa jiru naannoo Oromiyaatti beekamtii hin qabu jedhan. Bara kana balaadhaan jeequmsaan akka jalqabu qaamoleen karoorfatanii qindaa'anii hojii kana hojjechuudhaaf socho'aa jiran kallattii hundaanuu wal yaamanii jeequmsa naannoo keenya keessatti uumuudhaaf bal'inaan socho'aa jiru. Kana uummanni keenya beekuudhaan garaa bal'ina kanaan dura qabuun rakkinni tokko odoo uumamin lubbuun namaa odoo hin darbin bara kana simachuudhaan barri kun akka milkaa'u gochuudhaan injifannoo wareegama guddaadhaan dhufe kana baraa baratti ceesisuudhaaf tumsi barbaachisu hunda gochuu irraa eegamu. Akka Koomishinii Poolisii Oromiyaatti naannoo keenya keessatti amantiidhaan wal qabatee hiriira yaamamaa jiru tokkos beekamtii kan hin qabnee fi kan hin hayyamamne ta'uusaa beekuudhaan qaamni nageenyatis olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan dhimmichi kun akka fashalaa'u araarama tokko malee socho'uu akka qabu diina fi firaaf ibsuun barbaada. Guyyaan har'aa jechuunis fulbaanni 10 guyyaa lubbuu ofii balleessuu ittisuu jedhamuun kabajamee oola. Addunyaa irratti garaagarummaa sekoondii 40 namni tokko lubbuu ofii balleessaa jedhama. Ergumaan iyyoo oduu kana dubbisuu eegalee namni tokko of ajjeesa akka jechuuti. Waayilli koo Eliyaas Mulugeetaa ogeessa xiinsammuu fi gorsaa akka ta'e Eebbaa Tasfaayee dhimma kana irratti haasofsiiseera. Egaa namoonni baay'een rakkina jireenya keessa jiran yommuu itti yaadanii akkaataa itti ba'uu danda'an barbaachuu jalqabu. Yeroo baay'ee garuu karaa kanaan ba'uu hin danda'a jedhanii yoo yaadni dhufuu fi dide yoon lubbuu koo balleesse yaadni kunis hin jiru waa'ee kanas cinqamuun hin jiru boqachuudha jedhanii yaadu. Isaaf yaada sana yaaduu dhiisuuf rakkina sana keessaa ba'uu fi lubbuu isaanii ofiin fudhatu jechuudha. Inni immoo akka biyyaattis akka maatiittis baay'ee nu miidha. So yeroo baay'ee inaasofnus haasa'uu dhiisuun keenya immoo rakkinicha nurraa hin ari'u. Utuma jiraatu dhossaadhaan nama nu jalaa fixaa jechuudha. Garuu miidhaan qabu utoo beennu namni rakkina kana keessa jiru maal fakkaataa akkam maal yaadaa maaliif kana godha kan jedhu waan hin beekneef erga ta'eetii beenna. Waa'ee lubbuu ofii balleessuu ifatti haasa'uun hin baramne keessattuu ammoo hawaasa keenya keessatti dhimma kanarratti ilaalchonni garagaraas ni jiru.
kaan waa'ee kanaa haasa'uun nama yaadasaa amma dura hin qabneef akka yaadu taasisuudha wayita jedhan, kaan ammoo lakkii waa'ee kanaa haasa'uun ammoo namoota yaada akkasii qaban irraa akka deebi'an ni taasisa jedhu. Egaa yeroo baay'ee namoonni maali wanta kana yaadaa jirtamoo jennee gaafannu calumee kaanee miti kan gaafannu. Wantoota arginu jira isaan irratti. An jiraachuun barbaadu na jibbisiiseera warri jedhanii okay maal yaadde maaliif akkas taate jettee gaafachuu qabda. Directly of ajjeesuu yaadde jettee hin gaafattu. Garuu maaliif kana yaadde akkamitti kana yaadde jennee haasofsiifnee keessa isaanii kan jiru vent akka godhan maaliif jechuudha. Vent jechuun haasa'anii keessa isaaniitii akka ba'uu fi gochuu qabnaadha. Amma yommuu kana goonu namoota tokko of ajjeesuu yaaddee beektamoo jennee yoo gaafanne akka yaadaniin goona miti. Erga isa gaafanneeti haasofsiifnee garuu maaltu si gargaara yoo akkas goote maal si godha jennee gaafanne gaaffiidhaan deebisuu hin dandeenye. Akka qorannoo mul'isutti namni tokko wayita lubbuu ofii balleessuu du'a nama kanaan maatiif firoonni nama kanaa 135 ta'an dhiibbaan kun isaan qaqqaba. Oromoorra jirtu amma immoo odeessaalee gaggabaaboo dhageenya. Galatoome Galaana pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Debretsion Gabramikaa'el filannoon Itoophiyaan bara dhuftu filattu seera qabeessa waan ta'eef qofa otoo hin taane dhimma jiraachuuf dhiisu ta'e jedhan. Ibsarra kennameen filannoon afnaan biyyattiin nageenya dhabuudhaan faca'uu dandeessi jechuun akeekkachiisaniiru. Poolisiin keenya herreega barsiise goota poolisii jedhamee leellifame Jeerus Moolumiyaan daangaa Keenyaa fi Itoophiyaatti kan argamu mana barumsaa Foroolee jedhamtutti kutaa seenee otoo barsiisuu dhaabbanni miti mootummaa tokko arguu ibsee jira. Ruwaandaan godaantota gaafa Afrikaa dhibbaan lakkaa'aman Liibiyaatti ugguraman simachuudhaaf waliigaltee mallatteessite. Torban dhufturraa eegalee godaantota biyyoota Afrikaa 500 rakkina jabduu keessa jiran Liibiyaadhaa baasuun akka eegalamus himamee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gorsaa dhimma nageenyaa Joon Booltan aangoorraa ari'ataniin marii Taalibaan wajjiniin taa'uudhaaf karoorfame qabuun aangoorraa buufamuu Boolt wajjiniin hidhata qabaachuun ibsamee jira. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuun sulula Joordaan gara biyya isaaniitti akka dabalan waadaa seenaniin dippiloomatiin Paalestaan Saabet Arakaat tarkaanfichi nageenya akka awwaalutti ilaallaa jechuun mormanii jiru. Israa'el West Bank bara 1967 qabachuutu yaadatama. Iraaqitti sirna ayyaaneffannaaf namoonni walitti qabaman irratti walirra ejjechuudhaan lubbuun namoota 31 darbe. Magaalaa Karabaalaa jedhamtutti guyyaa qulqulluu jedhanii waamanitti hordoftoonni amantii Islaamaa Shiyaa 100,000 lakkaa'aman walitti qabamanii turan. Oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana turanii Galaanatti dandeesse. Namoota mana hidhaa Maakalaawwii keessatti dararaa irra gahaa turerraa kaka'e lubbuun darban keessa gaaddisaa hirphasaa tokko tibbana Maakalaawwiin daawwannaaf wayita baname barreeffamoota keenyan irratti barraa'anii argaman keessaa kan wareegamaa gaaddisaan Amaariffaan barreesse kaneennaa kakasaa shochee maannoo wanjalanyaa yookiin anaaf himattoota qorraa eenyutu yakkamaadha ka jedhu argameera. Barataa qaroo ka ture gaaddisaa hirphasaa Shawaa Lixaa aanaa Dirree Hincinniitti dhalate. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1996 wayita teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinneerraa Adaamaatti jijjiiramuuf jedhu mormii ka'e wajjin wal qabatee sidhame. Hirphaa Gammachuu harmee gaaddisaa bilbilaan dubbiseera. Mana hidhaatti gisee lama moo sadii dhaqee achittaan argeen achumatti dhiiseen galee deebi'anii naaf dankaa kanarra maan beeku. Mee maal balleesseeti akkamittiin hidhamee lubbuunsaa darbee maal beektu sin? Mormummaa kanaaf barbaadan jedhanii isumaa fidhanii anachumatti argeen galee innaan jedhimmoo akkasitti naaf hidhanii ammanuman beekame ani alma. Iddoonni jiru dhaqxanii ilaaltanii beektuyyuu ture? Maal argitanii? Hidhaadhum kanaa nana dhoksanii
nadheessanii ennaan mucaan koo namtiitti maamalee ennaa jedhe himanii dhaqee kan gisee sadiin dhaqee ilaali. Amalli isaa naamusni inni manatti qabu. Ilmoo biyyaa ta'a jedhanii hiriyaan hundumtuun boochii kan biyyaa ta'a jennaan kan biyyee taate jedhee gaaraadha. Amala gaarii malee maan qabu guddina malee maa harkaan qabu. Edda lubbuun isaa darbee namni waa'ee isaa dhufee sin gaafatee jira. Waa'ee dhumdumaatu waa'ee dhuwayiitu waa'um tokkoyyaan takkumaan dhageenyeeti namni kana fudhatee hin jiru. Akkanumatti jiru. Obboleessi Gaaddisaa kan lubbuun isaa wayita dabartu bira ture Taayyee Hirphasaa miidhaan qaamaa akkamitti irra gahee jedhee gaafatee ture Hirphaan. Fiizikaalii yennaa akkasitti ilaaltu qaamarra tati waan hin argitu jiru intarnaalii rakkoon ture qaamni guutuun hin hojjetu jechuudha. Qaama yaalaaf immoo yeroo kana gaafannee ture qaama yaalaaf niimooniyaatuma dabarsan waan jiru adda baasuu waan barbaade nutti fakkaanne sababii miidhaan guddaan irra ga'e malee dhukkubsatee miti. Lubbuun isaa erga darbee yoo gama seeraatiin hordoftanitti dhugumaa ba'ee jira. Dhimma kana laallatee yeroo sana kan gochuu waan nuti goone gama hospitaalaatiin keessiin ittiin du'uu danda'e ragaa qulqulleessaa mana murtiitti nu dhiyeessaa jennee mana murtiin gaafeen ture mana murtii olaanaa lidataa jechuun innaa keessiin isaas akka dhiyaatu gaafeen ture manni murtii fi gaafii mana hospitaalaatiif dhiyeessee ragaa jiru isaatiin dhiyeessaniiru innaa hordofaatan ture dhimmarratti garuu dhukkubsatee waan dhiyeessee galmee isaa figneerra jedhaniiti kanaan dubbii harkaa kutanii dubbii gabaabsaa jechuun kana caala dhukkubsatee sababii dhi'ee fi galmee isaa figneerra jedhanii kan maanii isaa ilasaa jiru. Eenyutu lubbuu isaa dabarsee jettanii himattu eenyudha itti gaafatamummaa kan fudhatu jettee yaaddaree. Yeroo sana warra maayikalaawii keessa turan maayikalaawii warra mana qaalitti to'ataa turan yeroo sana keessa itti gaafatamummaa kan turan bara sana keessa eenyu akka hogganu eenyu akka hojjetaa ture faayilli hojjetaa yeroo sanaatiin ibsaa yeroo sana keessa immoo namoonni achi keessa turanis hundiyyuu gocha kana warra raawwataa turan beeku jechuudha. Lubbuun jiru namoonni yeroo sana kan wajjin turan eenyu akka dararaa ture eenyu dhimma kana akka gaggeessaa ture warri yeroo sanatti turan isin beekame fudhatame jechuudha barbaadeedha. Waan dhukatu sababii hin jirreef yeroo kamiyyuu yoo ta'e namni namarratti akka raawwate namni lubbuu namaarratti akka raawwate gaafatamuu qabaata yeroo kamiyyuu jechuudha. Dhimma kanaa fi dhimmoota haqaa biroo irratti pireezidantii itti aanaa mana murtii waliigalaa federaalaa dubbifneerra borisinii dhiyeessina. Qophii keenya ka xumuraan godina kibba lixa shawaa magaalaa Walisootti lukkuu yookaan handaaqqoon lootii gurraa warqee dubartii lukkuu gurguruuf baatee liqimse madda falmii poolisii bira ga'e ta'eera. Sanbata xiqqaa darbee ture lukkuun obbo Dannaqaa Shallamaa warqee gurraa aadde Hancaaltuu Badiruu ka liqimse. Dhimmichi qajeelcha poolisii magaalaa Walisootti furame. Hojjetaan kominikeeshinii poolisii magaalichaa Komaandar Taaddasaa Badhaadhaa haala ture nutti himaniiru. Gaafa sana dubartii aadde Hancaaltuu Badiruu jedhamtuu fi obbo Dannaqaa Shallamaa kan jedhamtu Walisoo dhaabaa gabaatti handaanqootti ol ba'e. Egaa obbo Dannaqaan handaanqicha gurguruu fidanii aadde Hancaaltuunis immoo handaanqoo biraa qabatanii dhufanii iddoo tokko taa'anii wal bukkee. Lamaanuu gurguruu dhufanii? Lamaanuu wal bukkee taa'anii yeroo sana gaa handaanqoonni obbo Dannaqaa suni warqee gurra tokko aadde Hancaaltuu irraa kutee liqimse jechuudha. Sanbooda maaltu ta'e? Sanbooda gaachitti waliigaltee dhabanii naa kaffalii siin kaffaluu irratti sana booda wal qabatanii gara qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Walisoo dhufanii nullee dhimmicha gara seeraatti osoo fuudhiin akkuma haraadhaan fixanii akka waliigalteedhaan fixan gooni. Maaliin waliigalan? Egaa isaanis waliigaltee irra ga'anii obbo Dannaqaan aadde Hancaaltuu irraa birrii 150 qofa fudhatanii handaanqoo sana aadde Hancaaltuu fudhattee galte kan warqee ishii jala liqimse jechuudha. Ofii gabaan handaaqqoo amma Walisoo keessa jiruuni handaaqqoon warqee liqimse sun 150 baasaa? Handaanqoonni sana walitti baasuu hin danda'a. Haa ta'uuti waan warqee sana liqimseef jecha obbo Dannaqaanis immoo amala handaanqichaa waan beekaniif jecha otoo gatiinsa sana olillee ta'uu waan warqee aadde Hancaaltuu jala liqimseef jecha itti walii galanii qarshii 150 fudhatanii handaanqicha aadde Hancaaltuutti kennanii aadde Hancaaltuu fudhattee galte jechuudha. Namoonni garuu akka ajaa'ibaatti ilaalaa jiru wanti kun kanaan ta'u waan ta'e hin beekne waan ta'eef akka ajaa'ibaatti ilaalu nullee handaanqicha nu bira fidanii dhufanii ture. Yeruma sanallee wantoota kun akka uffatatti jiranii waan dalaggisaa adda addaa inni sanallee irraa kutachuudhaaf yaalaa ture handaanqichi. Amala akkasii qaba. Aadde Hancaaltuun baadiyyaa jiraatu warqee gurraa isaanii argachuuf dhiisuu isaanii baruun hin danda'amne. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jenne kanumaa waan nu caqastaniif galatoomaa horaa bulaa deebana.